خلاف إكاواو مسكولين قولنا غلطي فنان ترومتي غلطي واقعيون نما كينيا وجناتهم إنسان واقعيو ورنا بلي صنوفان كان نركتا أتيجي ساليا كان نركي نقوشون دندي سقافنو يروني قبوا ورّي إلسا برباشرفان إجي سالي مالتي مالتا غني مال جدي أنا نغان جرو مال جدي واقعيون نما كينيا وجناتهم मैं वर्रे अरकां कम ने अरकां के सौले तो कुता वाकई गलत है पता याद केन्या तो संजरू कल्बी केन्या तो संजरू और तू याद केन्या सगले वाकई दो खाजरा ते कौन दो कोर्रो वाकई कल्बी उन्डर केन्या दो फादे बिसो मैं वर्रे दिल से सनी मो सगले वाकई अगा जंतन वर्रे वाकई हर कसरी के नगला दे पता सब वाकई إنسان كابو أكيون إجا سالي جامع غدوف غريبا هي جيرانا إلسا بربادوية إنسان بربادان إنيود مالو دبادا إنسان بربادان إنيودا إنسان رباجودا كيسي إنيودا إلسانوما إسان إلسا بربادو إلسانوما غريب تباي واكيو سيو جنجرا تانان إنسي بالليسو بربادو سيبرا جي حرما جي درادا إنسي أجيسو سيادمزو غاما سيبرا جو أنو سيم برباني وانا بري واكيو تنو جنجرا خا إنسا اندما چالو تنو جنجرا غلن نمبيو مقاسا فاتو ملي سبا واكيو إلسان جرانا إلسان بربادو إنان إيين إلسان برباني خطا غالا فا إلسان جروني سنتا غرسيسا لفا ينجي جروني سنتا غرسيسا مالو جدامي لفا ينجي جروني سنتا غرسيسا إنهم تساني تاساني موين يودا إلسانو ما واقعيو تساو جنجلا إساو جنيكم سواقعيو تجلا هجي جلنا مدكا هجي نو جسدو همينا مدي هجي نو هجتدو harka sani qabe mandara samaariya tigesse me wansa nyatali wansa dugam fida kennafi ya waqayyam mamoja sani bani fi garabiyya sani tagalani waqayyoni ijasanu ballesu barbadu jamanu fagod mal jettani jamanu fagod ijasa jamsu du amiti ijasa afura bani fi mogara kristannati nu fade bisu sabawa qayyo إركمون واقعيو بندول من اللوتيرا إركي سالين جاما قدني إركي جركنا هوفني دا إكشت بوساني بودا لوتي دا نكسرني يا لوت إدو لبوكي ألفتوتي بقاتو إدو مالكي ألفتوتي إدو لبوكي ألفتوتي يسا جرانا ميارا ما جتني وجرا بوليسي دا mal jettani iddo lubbuy tolfatani odi waaqayyo baba waaqayyo do kana qofana isa iddo kana biselulate maqam sagala tefamu male iddo lubbuke olfatutti baqaddu garu mandara kana keessa pai kabas keessa baatumo bodde ken ilalini mal ken ilalini bodde ken ilalini harra sabawa qayyo kan bodde salalu tubayati wanti gara garinne qasammu sat fehame kan bodde salalu tubayati nama sena qulqullu ta qoratu tunjuru nama wahe ergamo ta baratu tunjuru nama wahe hada wa qayyo agaw tunjuru daloti jinnise bodde ken lalini sanjidi idolo buke ol fadut baqaddu ati akkam balle famniti gara tabbatti baqaddu akkam balle famniti sababa kayyo akkam balle famniti gara mana kanatti baqadda gara waaqayyotti baqadda akkamalin tanef mel alame wayya ufate ya male namni amarra jiru jirai wan jiru sinati bakkana male jiru abbitti duera namni undumtu garu qamatrin akkami hataw rakkinna akkami hajratu abidda akkami ababu namni obdi waaqayyo keessa jiru moyro hunda gambadara yero hunduma abdiidhaan jiraata ani
dhaquudhaaf immoo galaa qabna reelaa taarra. Waaqayyoon laphee hubannaa hunduma keenyaaf nuuf haa kennu. Qulqulloonni warri har'a seenaan isaanii dubbatamu yaadannoon isaanii taasifamu booddee isaanii hin millanne. Eessa isaanii hin millanne? Booddee isaanii hin millanne. Kan akka haadha manaa Looxi booddee isaanii ilaalanii. Booddee isaanii namni ilaalu immoo hin gubata. Namni booddee ilaalu immoo eebba sana hin argatu. Isaan dachiifame sana bira gahuu hin danda'u. Gonfoo sana uffachuu hin danda'u. Kanaaf saba Waaqayyoo wanti akkamii booddee nu laalchisuu hin qabu. Dhugaa qabna. Haalli keessa jirru qilleensa keessa jirru booddee nu laalchisuu danda'a. Garuu dammaquu qabna. Yeroo rakkoon itti baay'atetti Phexros Waaqayyoon isaa dhiisee teellaa ilaaleera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 75 gubbaarratti Gooftaan Yesuus Kiristoos osoo indaanqoon hin iyyin yeroo 3 nagantaa jedhe. Yeroo meeqa nagantaa? Yeroo 3 nagantaa jedhe. Gaafa warri Yesuus Kiristoosin qabuu barbaadan gara isaa dhufan Phexrosin gaafa waaman, Phexrosin gaafa gaafatan dubbannaan kee warra kanaa wajjin fakkaata. Haasaan kee hin beekamaa jedhani. Anoota somaa san beeku jedhe. Dubbannaan keenya hin beekamaa laata har'a? Phexros harraba isaatu ganaa jira malee lapheen isaan ganne kan keenya hoolaata. Phexros yeroo 3 erga ganee booda isa Gooftaan dubbate yaadate osoo indaanqoon hin iyyin yeroo 3 nagantaa jedheni. Hin yaadate. Gaafa yaadatu mataa isaa mukatti reebe hin deebi'e. Isa sila teellaa laale isa gara teellaa isaatti jedhe hamma hin deebi'e. Indaanqoon Phexrosiif iyyiti har'asii iyyaa jirti saba Waaqayyoo labboleessa koo. Indaanqoon Phexrosiin iyyitee dammaqsite har'asiif iyyaa jirti dammaqi. Saba Waaqayyoo anaaf isinitti indaanqoon iyyaa jirti har'a mana kiristaanaarraa. Anaaf isintu yaadanne malee, anaaf isintu dammaquu dadhabe malee, Waaqayyoon hunda keenya akka dammaqnu taasisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf qulqulloonni warri har'a wareegamummaa argatan booddee isaanii hin millanne. Yoo ilaalle guyyaa har'aa waa'ee isaa kan dubbatamu qulqullicha Isxifaanosin seenaa isaa yoo kaasne hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 54 kaanee amma 60 gidduutti ishee jirtu dubbaa dubbanne warra waa'ee Kiristoos hin beeknetti gaafa Kiristoosin lallabu Isxifaanos ofii isaanii akka hin dhageenye gurra qabataniidha. Aduukaa jirtu ofii isaanii akka maal hin gooneef akka hin dhageenyeef gurra qabatan. Namni biraan akka hin dhageenyeef hin iyyan. Gaafa kana gaafa isaanii Isxifaanositti gaafa isaan dubbatan gaafa isaan dhagaa guurratanii dhufan ammayyuu teellaa isaan ilaalle ammayyuu booddeetti hin deebine. Yaa abbaa waan godhaa jiran hin beekani ati dhiifama taasisii fedhe inni dhiifama nuuf haa taasisu. Gaarii fakkaata inni nuti har'a gochaa jirru haminni nu qopheessinu inni nuti balbala nama hawwaallu inni nuti rifeensa namaa fuune mana xonqaa irra mana waa beekaarra johorru. Ebeluun sooromeera ani maan sooromni jedhe inni mana xonqaa irra jooru. Iji Waaqayyo argeera moo hin argine? Inni garuu gaariitti fakkaate ilaa obboleessa koo ilaa abbaa koo har'a haa deebinu. Isa harka Waaqayyoo dhufu kan caalu jira jedhame isa barruu Waaqayyoo kan caalu jira nutti fakkaachuu danda'a. Mucaa waggaa 3tu haadha wajjin gara suuqii dhaqe. Gara suuqii gaafa dhaqu baankoonii irratti mulluu arge. Maal arge? Mulluu gaafa argu iji daa'ima kanaa sa'aatii suuqii irra ga'e jalqabee mulluu irraan kaane. Iji namicha suuqii sana gadu daa'ima kana irra bu'e. Daa'imni maal ilaalaa jirti? Haadhimmoo mana keessaa waan qabdu. Yoo hasii galte waan itti laattu hin qabdu.
daa'ima ishee laalti, mulluu laalti. Gaafa kana mucaan gaafa dhaabbattu namichi inni suuqii mucaa sana argeera waan ta'eef baankolii irraa mulluu fuudhetu hamma taraan haadhatti waa gurguru ga'utti mucaatti bute. Hammaarradhu jedheen maal godhi? Maal godhi? Ennaan zimmetti dhaabatte mucaan. Sinaarsaa afaan jiru hin hammaarrattuu afaan jennu haadhi garaatti itti qubatti. Akka mana keessaa waan qabne oo beekaa. Erga namichi kun garaa laafee laateeti hin hammaarratuu jette. Yookaan bona hammaarinaan hin jedhuu jette keessa ishee. Namtichi hundumaatti gurguree fixeetu haadha bira ga'ee haadhatti gurguree mucaadhaan wayyaa kee as qabadhu jedhe. Maal kee as qabadhu? Gaafa kana mucaa wayyaa ishee ol galagashite dachaaftee. Gaafa kana saanii keessaa kuuraa keessaa hunda isaatti galagalcheef. Fudhattee haadha wajjin karaarra deemu jalqabde mulluu nyaachaa. Haadha akkas jetteen mucaa koo sila maalifitu yeroo nammaarradhu jedhe maaliif hin hammaarranne yookaan immoo maaliif na hammaarran jenne nan ilaamee yaarmee koo eennan otoo nammaarradhee qube koo kun amma mammaarti jedhe. Duukaa jirtu miti namni tokko ofii nammaarradhayya ofii kootiin sooroma jedhe. Osoo nammaarradhe harki koo kun amma mammaarti. Yoon na hammaare siin jedhe immoo harka sodaatiin na hammaartaa. Harka maaliin na hammaarta? Harka sodaan na hammaarta. Kanaafan namicha eeggadhe inni guutee na laate. Adisi harka Waaqayyoo obsaan eegdee jennani isa harka Waaqayyoo dhufu wanti tokko hin danda'u. Qodaan hin danda'u. Galanni maqaa isaa haa ta'u malee guutee laata. Kanaaf saba Waaqayyoo har'a wanti biyya lafaa nutti fakkaate Waaqayyo irraa adda nu baaseera taanaan tallaa nu laalchiseera taanaan haa deebinu. Garatti deebi'anii fayyantu gara kana qofaadha. Isaayyaas boqonnaa 2:4 gubbaarratti kottaa gara mana Waaqaa Yaaqoobiin deemna. Achi seera jira, achi quufa jira, oobdii kanamee jirana quufatu jira, seeratu jira. Galanni maqaa isaa haa ta'u malee seera qabna, quufa qabna. Qulqulloonni gaa Isxifaanos gaafa dhagaan itti guuramu jara sanaaf kadhate. Waaqayyoonis balbala mana maalaa keefi Sillaaseen teessoo irratti arge. Galanni maqaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 18:26 qulqulloota sanaaf jedhee nanniisa jedhe Waaqayyo. Isxifaanosiif jedhee magaalaa keenyaaf nuuf haa dhiisu. Maatii keenyaaf nuuf haa dhiisu. Yakkineerra hundi keenya namni yakkin hin jiru. Qulqulluu kan ta'e hin jiru. Dhiifama kan laatu garuu eenyudha? Waaqayyoon dhiifama hunda keenya nuuf haa laatu. Saba Waaqayyoo. Kanaaf har'a immoo yoo laalle baay'een dargaggeessa keenya dargaggeettii keenya gara teellaa isaa ilaalaa jira. Maaliinu yookaan guddina teekinooloojii haa ta'u yookaan immoo goyoomsa hormootaa haa ta'u baay'een teellaa isaa ilaalaa jira. Argitanitti yoo ta'e gwaaddenyaan isaa hormoota taanaan namni balbala kana darbuu dhufe hin tasaallama. Dhugaa Waaqayyoo ilaaltanitti hin tasaallama. In tasallamu yoo fuuldura isaa dudduuba isaa laateetu sagada. Garuu waan amantichi sirrii hin taaneefi namichicha dhube hubannoon qabu dhaabachaa hin jiru. Dhaabbii isaa tolfachaa hin jiru. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:12 eenyuyyuu dhaabbatee kan jiru kan itti fakkaatu ofaa ilaaluudha. Har'a namatu of ilaalaa hin jiru. Har'a namatu amantaa isaatti jabaachaa hin jiru. Teellaa isaa gad ilaalutu baay'ata. Garuu gara mana kanaa dhufnee nagaa gaafachuun keenya wangeelarra jiramoo hin jiru? Jiramoo hin jiru? Mee sagaliltii kana hundi keessan na wajjin hin jirtu. Qulqulluun Phaawulos gara mana qulqullummaa dhufe akkamitti nagaa gaafate lalla. Hojii ergamootaa boqonnaa 18:22 mandara Qisaariyaatti bu'ee kana booddee Yerusaalemitti ol ba'ee waldaa kiristaanaa nagaa gaafateedha. Maal nagaa gaafate? Jedhame maal nagaa gaafate? Waldaan kiristaanaa harka qabdi harkatti qabdi. Akkas jechuudha.
morma qabdi jechuudha. In sagade jechuudha. Maal jechuudha? Nagaan siif haa ta'u yaa fakkeenya Yerusaalem jechuudha. Isaan nagaa gaafateedha. Nagaan Yerusaalem hunda keenyarra haa bulu. Nagaan Yerusaalem biyya keenya ammaatii keenyaaf nagaa laatu. Saba Waaqayyoo. Faarsaa Daawit shan lakkoofsa torba gubbaarratti isaa kan jedha. Ani mana qulqullummaa kee fuuldura yeroo hin ga'u ulfina keef gara mana qulqullummaa keetti galagaleen siif sagadaa'edha. Gara eessaatti galagaleen siif sagada? Gara mana qulqullummaa keetti galagaleen siif sagadaa'edha Daawit. Gara mana qulqullummaa kanatti galagaltanii gaafa dubbattan rakkoo keessan furmaata argattu. Gara mana qulqullummaa kanatti galagaltanii gaafa yaaddoo keessan dhukkuba keessan itti maxxan boqonnaa argattu. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 13 jalqabee akkas jedha. Isin keessa namni gammade jiraayi inni haa faarfatuudha. Isin warra gammadanii nama warra dallaniidha. Garuun fakkaattan. Warra gammadaniidha. Gurbaatu fuudha dhaquuf ka'eetu gowwaadha gurbaan beektu. Inni geessu garuu gurbaan gowwaadha. Fuudha dhaquuf ka'ee akka jedhaniin adaraa immoo gaafachi geessu nun qaanessinii shirri jedheedhan. Maal jedhi? Shirri jedhi gaafachi geessu nun qaanessinidhan. Gurbichi maalodha? Gowwaadha. Gaafa wajjin deemanii gurbaan gaafa oobdii jala ga'u shirri jechuutti ga'e. Inni isaan jedhan isa kana garuu isa kana miti. Lammaffaa akka hin dubbanneedhan. Lammaffaa akka maal hin taane? Akka lammaffaa hin dubbanneedhan. Ol galee mucaan taa'e. Dhuma taa'e. Barichi immoo bara duriidha. Cichaansaa qaqaawwaadha. Taa'ee yeroo jaartiin amaatii isaatii maammasaa fuudhanii wanti sochoosan taa'ee ilaala. Taa'ee ilaala. Birrii sana kan ergeedha. Isaan erge miti. Inuma taa'ee ilaala gurbaan. Jaartiin sochoosanii asirratti godhanii sallak godhu. Baay'een keessan akka gootu jechaadha. Jennaanoo gurbaan taa'ee ilaalee hin dubbatinoo jettanii jaartiin wanti fixanii afaan duwwaa gallaahii. Amma kanaaf nama gammadee fakkaachaa jirtu rees sila amma shirri jettu malee bokkaa nutti harkistan gammaddanii Waaqayyoon galateeffattu malee. Saba Waaqayyoo. Yaaqoob isin keessa namni gammade jiraayi inni haa faarfatu. Namni gadde jiraayi inni haa kadhatu. Namni dhukkubsate jiraa inni luboota waldaa kiristaanaa haa waamsifatu. Maal haa waamsifatu? Jedhame eenyuun haa waamsifatu? Luboota waldaa kiristaanaa haa waamsifatu. Isaan immoo maqaa gooftaatiin dibata dibanii haa kadhataniifi. Dibatichis kadhannittis dhukkubarraan fayyisaa cubburraan qulqulleessaa. Alamma keessatti ta'u maal jedhu? Abi jedhani akkasumatti dhiisaa akkasumatti waan xinnoodha isa booda isinitti himu. Waaqayyoon nu wajjin haa ta'u. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Yaada sagaarii fidanii keessii fayyis Waaqayyo isin haa eebbisuudhaani. Ennani namni dhukkubsatee luboota waldaa kiristaanaa maal haa godhatu? Haa waamsifatu. Isaan immoo maqaa gooftaatiin dibata dibanii haa kadhataniifi. Dibata qulqulluu dibanii haa kadhataniif. Dibatichis kadhannichis jedhaa gashee kana hundi keessan ol kaasaati. Dibatichis kadhannichis cubburraa hin qulqulleessaa. Dhukkubarraa hin fayyisaa. Maalirraa maal godha? Dhukkubarraa maal godha? Cubburraa immoo maal godha? Hin qulqulleessaa. Meemee waan tokkoon isin gaafadha. Firri keessan Ameerikaa taa'ee baay'ee yaaddan footoo isaa manaa qabaatan maal gootu?
Maalaaluu duwweedhaan qambaa gochuudha malee. Sirrii miti? Baay'ee yaaddan jechuudha miti? Baay'ee jaallattan jechuudha miti? Kanaafi namni tokko gaafa gara mana qulqullummaa kanaa dhufu hundumti keessan balbala sanaa jalqabdanii hin dhungattu. Sirrii miti? Sirrii moo sirrii? Mee takkaa namni mana kana dhungattanii beektan? Mana kana namni dhungattanii beektan? Isinoo gammadaa gaafa hin argattaniittu. Waaqayyo gaafa Museetti dubbatu seera ba'uu boqonnaa 30 jalqabee manni kun gaafa ijaaramee raawwatu manni qulqullummaa kun ijaaramee gaafa raawwatu Leewwota waami isaan immoo dibata qulqulluu manichas qorichas haa dibaniidha. Manichas qorichas maal godhani? Qodaas keessa jiru hundasaa haa dibanii mana kana hundumaa dibata haa dibaniidha. Gaafa manni qulqullummaa eebbifamu argitanii beektu? Gaafa manni qulqullummaa eebbifamu Phaaphaasii yookaan qomosiin haa ta'u molokseen namni tokko hin dhufamu hin dhufu. Gaafa sana dibata qulqulluu naannessanii dibu argitanii beektu? Dibata qulqulluu isaan naannessanii diban sun yeroo nuti dhumneetti buunu dhukkubarraa nu fayyisaa cubburraa nu qulqulleessaa. Kanaaf ammannee dhunganna mana kana inni fayyinatu irra jira dhiifama cubbuutu irra jira. Kanaaf ati garuu qaanooftee teellaa kee ilaalin wanta ati gochaa jirtu macaafarra jira malee lafaan fuutee miti. Waan wangeelarra hin jirre manni kun guyyaa tokko raawwattee hin beektu. Ati garuu dogoggortee akkas gochuuf hin ariifatin. Teellaa keetti deemuudhaaf hin ariifatin. Isuma kaleessa wajjin turretu gaafa as keessaa bahu wangeelanni baatu kan biraa. Mee wal hirkatti ilaalaa ajandaan jiraa yeroos. Wangeela manaa qabdush. Mee warri wangeela qabdan. Manaan jedhe wangeela. Abeeyya soba ilaalame. Amma gaa wangeelicha fiddan dhuftu. Mee warri wangeela manaa qabdan hin jedhe. Amma sobi gaafa dhufu hin deebi'u hundisaa baay'eensaa. Harka maaltu miti? Eeshi immoo deebisaa harka keessan. Mee warri moobaayilii qabdan. Sillaaseen hin arga gaarorsuu hin danda'amu. Vaayirasiin itti naqee mashii aduu chalaa somnaan. Hin argamoo hin argu waaqayyo. Mee warri moobaayilii qabdan. Wangeelli birrii dhibbaan meeqa mana hin jiru moobaayilii an abbaa birrii kuma meeqaan mana jira. Gaafa sii deebinu garuu bitachuun saawun rakkisu. Mee sagalittii kana naa wajjin jedha hundumti keessan. Tokkoffaa Yohaannis. Guddisaa dubbadhaa mee tokkoffaa Yohaannis. Boqonnaa 2. Lakkoofsa 19. Nu keessa turanii. Haadha gaanii maaloo warri mandara jiranis dubbadhaa guddisaati. Nu keessa turanii. Nu keessa ammoo bahanii. Nu keessa ba'uun isaanii. Waan kan keenyan ta'inii fi galanni maqaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u laalame. Inni har'aa gaafa dana jiru macaafan baanne gaafa danaa ba'u wangeela mimmirsaanni yoo nu keessaa ba'e eessaa ba'e jedhame eessaa ba'e manuma kana keessaa yaa'e gaafa ba'u garuu utuu kan keenya ta'e har'a nu wajjiniin uffata bareedaa kan uffatee taa'e faarfata ture kan keenya waan hin ta'iniif ba'e. Warri kan Kiristoosiin ta'an immoo akka ta'anii sagalee isaa dhaga'u galanni maqaa isaa haa ta'u malee saba Waaqayyoo. Amantaa ishee as tokkicha qulqullootaaf kennamteedha. Yihudaa tokko irratti amantaan kun qulqulloonni kan isaanitti wareegamanii fidanii asiin gahanidha. Ishee kanarratti hellaa deebi'uu Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf isin immoo deemuun barbaaddu maal jettanii? Ani yeroo baay'een gaafa dhaga. Gaaffii tokko wangeela barsiisee harmooliin illee jiru galgala kana dargaggoota barata baay'ee isaa jaarsa oliif jaartiin hin dhufan waan ta'eef dargaggeessa gaaffii tokkoon gaafadha. Mee dhiistanii deemtanii warri gara kana? Dalaka sagalee shakkii jiroo. Mee warri gara kanaa warri dhiiraa dhiistanii deemtanii? Ilaa sagalee bareedaa anattaa qorrise. Maalin taanu jedhan? Mee isin oshi? Annagaan jiru. Mee wal faana immoo warra dhiiraas warra shamarrees maal hin deemtanii?
dhugaa waaqayyoon deemtanii harka keessan itti qaba. Itti naa qaba. Xurumatti itti qaba. Ela namni deemuudhaaf ariifachaa jirtu deemuudhaaf jechaa jirtu taana dhufuma harkatti hin qabin. Harka keessan itti qaba. Faarsaa Daawit 137 lakkoofsa 5 yaa Yerusaalem yoon si iraanfadhe mirgi koo naa iraanfatu yoon maasite inni iraanfattanii ree waa'ee maarabii inni saniin deemtanii ree Mikaa'el inni saniin deemtanii fannoo Kiristoos inni saniin deemtanii harkicha walitti deebisaadhaa sillaasee galateeffadhaa saba Waaqayyoo baay'eetu jeellaa isaanii alaalaaf hin jedhe baay'eetu waa'ee isaanii isee kirrii isaa kutee deemaa jiraaf hin jedhe akka dhiisne hin deemne Waaqayyoon nu haa gargaaru. Yesus Kiristoos barattoota isaatiin gaafa namni luluqqee sokku isinis deemuun barbaaddu. Phexros akkas jedhe yaa gooftaa si dhiisnee sayyuu hin deemnu. Isa dhiisnee akka hin deemne Waaqayyoon nu haa gargaaru. Kanaafuu hin deemnu ree Kidaane Mihratiitu dandannu ree isheen immoo fuula ishee nuuf haa ibsitu. Isheen gara keenyatti haa deebitu. Nuyi booddeen deebinu isheen immoo nu fuuldura buutee karaa nutti haa agarsiisu. Galateeffadhaani. Gammadaa jirtu moo dallanaa jirtu garuu? Dhugaa Waaqayyoon gammaddu. Iddoon kun sagantaa kana caalu akka inni qopheessu barbaaddu. Waan isin dhibu iddoon kun iddoo qorichaa moo iddoo qorichaa miti? Magaalaa Gimbii irratti gaafa buudaan ijoollee rakkisaa turte gaafa xonqaa irra rakkistu gaafa hafuura hamaa rakkistu Kidaane Mihratiin irraa rukutaa turteetti moo hin turre? Ammayyuu magaalaa keenya keessaa nu garatti moo hin garattu? Dhugaan isinitti hima Kidaane Mihratiin waadaa 13 baadhattee magaalaa keenya keessa deebitee hin dadhabsiisti moo hin dadhabsiistu? Waaqa Kidaane Mihratiin iddoo kana nuu kaa'e galateeffadhaa. Mee harka keessan kaasaa yaa Kidaane Mihrat jedhame isa mana koo dhiphisu jedhaaka jedhame isa na rakkisu jedhame narraa dadhabsiisedha. Homaasiif hin dadhabamu jedhaaka fuuldura ilma kee naa dhaabadhu rakkoon qaba jedhame namni rakkoo hin qabne jira namni dhibbee hin qabne jira namni gaaffii hin qabne jira jedhame gaaffii hin qaba jedhaaka. Yeroo makanaa jalqabii deebinaa laachisedha. Itti amantuu garuu akka deebii argattanii galtanii namantu akka Kidaane Mihratiin fuuldura ilma ishee isinii dhaabattu namantu ammayyuu isheen immoo deebiidhaan isinitti haa dhiyaattu. Mee iddoo kanatti gubaa'ee kana caaluun hojjedha. Namni gaafa gubaa'ee qopheessu hafuurramaan hin gubatamu hin gubatu. Dhugaan isinitti hima nama gubaa'ee qopheessu miti nama gubaa'ee kana dhufee hirmaate iyyuu meetira 40 irraa baqata seetani. Meetira meeqa? Akka seexanni meetira 40 sanirraa fagaate amanaa jirtu. Amma immoo nama gubaa'ee qopheesse nama gubaa'ee asitti sagantaa fuula guddaan qopheessisa jedhee yaadu Kidaane Mihratiin eebballaattiin mollaattu. Jedhaaga abbaa ganaa sagantaa qopheessan nu hin beeknu miti. Beetti moo hin beektu isheen? Ani ispoonsara ta'ee sagantaa nan qopheessa jiru asii qabdi moo hin qabdu isheen? Mee harka keessan kaasaa gaabbicha eebbisna. Abbichi laa hin dhufa. Jira moo hin jiru? Garuu nu hin eebbisna. Jira moo hin jiru? Harka keessan kaasaa yaa Kidaane Mihrat jedhaaga. Birrii laadheenii sagantaa addaan qopheessisaa. Eebban fudhadhee gala nama jedhaa jiru jedhame. Maaloo eebba duukaanuu gashedhaaka. Jedhame eebba duukaanuu gashedhaa. Wayyaa gaddaa isan agarsiisin jedha. Imimmaan gaddaa isan agarsiisin jedha. Balbala isaa dunkaana gaddaa dhaabin jedha. Gaaffii isaatiif jedhame. Maaloo guddisaa jedha gaaffii isaatiif. Deebiidhaan dhufedha. Akka keessa walitti deebisaaga. Abbaa isaan dhufa. Ani birreen manalladha amma moo kana narka jira nama jedhu jira moo hin jiru? Abdii moo hin qabdu Kidaane Mihratiin? Dhugaa Waaqayyoo qabdi nama baay'ee qabdi as keessaa. Nama ani
har'a kanan harka jira kanan harkaa fuudha sagantaa kana immoo nan qopheessita birrii amma nan fida nama jiru jira ani kabaroon rukutaaf isin immoo ilaalcha eesin ani sagantaa kanatti gammadeera isattaanuuf immoo dhibba shanan qopheessaa jedhan harka keessan itti qabaaga naa galmeessaaf immoo harka keessan itti qabaa keesii kanaan waaqayyo sina eebbisuudhaan eebba keessan nurraa bushura hamaa isinirraa harokutuudhaan karaa isin deemtanidha kamaalo jedhame karaa isin deemtanidha hidhaan miratiin isin adursitudha aduu yaaddoo jedhame aduun nukkubaa aduun rakkinaa isiniin maatii keessanirra akkan geenye hidhaan miratiin xilaa isinirraa qabdudha harkichi walitti naa deebisaa waaqayyoon galateeffata ana jira asii eeshi ana jira namni kaa jira isin harka rukutaa isin namni dhufaadha qabdi moo qabdu eeshi jaartii guddoo kan argaa jirtu jaartii guddoo kan argaa jirtu guddoo ishee sana miti garuu ishee kan argaa jirtu ija isa kamiin adaraa ija sanarraa naa kaasa jedhame waaqayyo si haa guddisuudhaani hamaa sirraa qabuudhaani hubannaa ogummaa si haa guddisuudha hidhaan miratiin xilaa sirraa qabduudhaani ka eeshi obboleettii keenya barsiistuu jaallanneen ani immoo birrii kuma tokkoon dabalaa ililleen jiru birrii kuma tokkoon dabalaa mee jedhaanii ka waaqayyo si haa eebbisuudhaani harka keessan kaasa waaqayyo si haa eebbisuudhaani nagaa siif alaatuudhaani ka fayyaa siif alaatuudhaani haati waaqayyo si wajjinaa taatuudhaa ka hidhaan miratiin si haa gargaartuudha dhukkuma mana keerraa siif fageessituudhaani mee harka keessa walitti deebisa eeshi angarbichi hidhaan miratii asan jira daqiiqa lama duwweedha karaa saaqa achis asii dhufanii ani garbichi hidhaan miratii asan jira garbittiin hidhaan miratii asan jira birrii dhibba tokkos haa ta'u kuma tokkos waan isa harka jiruuf fidiyaa haa kennu ani birrii amma nan harka jira nama ililleetti dabalaa ka namni dhufaara ililleetti dabalaa namni dhufaara nama lama tokko dhufaara namni duukaa dabalamaa ka duukaa mokontaas birrii tokko yoo ta'u dhaabatatas osuma naa dhaabat birrii lama dhibba lama naa fidee dhufeera ililleen hin jiru garuu ililleen hin jiru harka keessa eelaa namni dhufaara ilillee waaqayyoo laaf ammayyu namni dhufaara ilillee hidhaan miratii laafisa ililleetti dabalaa harmooliin mo'amtaniitu warra dhiiraa baay'atee dhufaara harmooliin mo'amtaniitu dhufaniiru ililleetti dabalaas hidhaan miratiin nama qabdi ammayyu ililleetti dabalaas maaloo abbaan keenya akkanani mucaa tokko daaqoniidha sammuu sana jala dhukkuba waaqanaa karadhaadhan jedhaanime waaqayyoon irraa siniifa buqqisuudhaani sammuu isaatti siniifa deebisuudha jedhame isinaa gammachiisuudha hidhaan miratiin nama galataa sinaa gootuudhaani birrii dhibba afur nuu laatan ilillee hin jiru birrii dhibba afur nuu laatan eeshi mucaa tokko daaqoniidha hojii waan hamaatti deebi'ee waaqayyo irraa galana duraa galee jedhanii birrii kanaa kennanii naalla qophati achiif maal irratti qabanni kun asiiti birrii dhibba shan nuu laatan ilillee hin jiru jedhame harka keessa wal kaasaa ka yaa hidhaan miratii jedhame yaa hidhaan miratii wanta daaqurootatti namni hin beeknu jedhame irraa nuu buqqisedha jedhame irraa nuu buqqisedha mucaa kana jedhame gara keetti deebisedha isa gammachiisedha ofii kee dhaabi jedhame maatii isaa galataaf dhaabedha deega harka keessa walitti deebisaa waaqayyoon galateeffata asii obboleessi koo kun birrii dhibba lama nuu laata ililleen hin jiru dhaabadha sun birrii dhibba lama nuu laata asii birrii shantama nuu kennan asii birrii dhibba tokko nuu asuma dhaabadhaa sin asii ammas kunoo birrii ammaadha nuu kennan waggaa torbanarraa immoo dhibba afur hin dabalaa jedhaaga waaqayyo dhaabadhaa sin asuma birrii dhibba tokko eeshi birrii dhibba tokko birrii dhibbaaf shantama birrii shantama birrii dhibba lama eeshi mee harka keessa laqqabaaga harka keessa xurumatti as qabaasan
እሺ ቆርማተነ ተማታ ዋቀዮና ከረዳ ብሪዲባ አፍሪፍ ሸንተማን እንደበል አመሞ ሸንተማ ቀረና ከራይ ጀዳጋ ዋንተ ደበሉ ኮሮብስና ቢያም ናማቱና ከረዳ አበደት ሙፉት ይፍለታይ ብቻ ለፉ መሳንታን ትንቀቀባ ማቲንኮ ና ከረዳ ሙጫንኮስ ቢዮር ማይራ አለ ጀዳሜ ጥሩ መከርከ ከሰንትና ቀባጋ harka keessan ibbaattina qaba isin mu'amin jedha kan jedhati waaqayyoon sina eebbisuudhaani mana saabiyyaaddan jedhaaka mana keessanii fayyaaduudhaani jedhame kidaane biratiin jedhaaka fayyaa guutuu sinii falaattudha har'aa ka'ee jedhame birriin keessan mana yaalaatti hin bahin jedha guddisama jedhame birriin keessan mana yaalaatti hin bahin jedha Milaacin dokterii sinin argin jira. Maqasin dokterii sinin argin jira. Fayyaa argaa malee jedhame dhukkubi sinin argin jira. Gammadaa malee dhaame gaddi sinin argin jira. Waaqayyoon hundaa danda'u laaka. Waan isin yaaddanii dhuftanii rakkina isin fudhattanii dhuftanii Furmaata sinii falaatu dhaani. Jedhame nama dhukkubaanis sanii kan dhuftan jedha. Gaafa galtan jedhame fayyaasaa argaa jedhaani. Jedhame ijoollee keessan biyya ormaa jiru jedhame